أنا شاف جلان تايا وذ بنتي درام بنتي ديسو مرتي جلان تاي لقي فتح Sabi akkam jiraate situm dubbii jala taa'anii dubbiin tun lubbuu taraatii هلك يا أبو أنا كيف أنا في فو مثلا تقول يا أبو رحمة الله أما بس أوكي موازي جالت تدرتي Mau jalatin tuh rem yun. يوم قفل سكر ليس Saya famo, mengutuma udah ada kayaknya. كم ما جالت دوي أنا ولا بس أي بلا ما Jempe Oromo liga di Nadia ma temo. ويا أدي ما قرتو تاني أتيس جالتي تي أبي أبا إنسو Amma wa murira mal godu update. lagi mau ini mah kau buat tekan jam baju orang murah rumah itu kau buat tekan orang أنا إبسطي أنا جالتي أني أنا جالتي إسنا دقيفة شو رمالي إزلا يا دخل إنسان نمبر واتش سمالي في أنا جالتي وانتي سوس جالتي أنا روم Murire lagi. Coba si dura tina angkat lagi yang katu ani mah jalan di sini jadi ber garu saya belum saja tuh Hai, tarati sarubar tarati ya tifna jesa eter. terus ini dia thank you anima wanta kandu bada Aye. yo isin jalala dugatin kasi jala tutate Ne isin jala lo duga santau hakakattu. haka khattu fahmi yo isin ka khatte wallahi wa billahi al muslimati dugatin jalada yete ka khatte malika oboleti tenya do ko dunuki uyala ma peta tunura boda Empur. lagi bukti Akattu empur. lagi kan apa yalla mama tak khaisa tu mama wani Usia wani dah lagi Sorry lah aku bercerita ya. أنا قبل تدرك kamu aja jalate jalate sih Dia mau komentar buat aku rabis nada. lagi Al tiap minggu mana ini ganti ada. oh isin gaba muaz jalatu murtigu tasirti lalle Nalalti nada gefa daga wucin ada abanu jalati abanu rabuti kuni wa isin malakat malifi onni hiyani wani gode fi sana janda ture sigale miti ni ubata jeeti yada amma dammo ta murtigu to wagga sari ron jaladan sigale miti wana amma Ah sambo tapi ana biyo ngato ma jalata ko yetan ta dogon gotan jalalti fala goit nare kene dege munira dege hangatu ya dege murtigu to dege di famana ratehi فيتو جالس it's normal فوني أتي في إيسا جدتي وأنا والسنة مدندو وأنا أتي في إني فورو دنديساني because أما أورمو بينت تجرتي ولا كنا هن لايك واني جان سيكله كيسانا باس إن لايك أنك ما كيا كيسانا باس أمرتي thank you وأنا نولي تفرق sana bas injeni ko khalain jarjarini. لكن أنا خفت تنجرنا Khofli tabadu re ammas khofli tabadu ma. basa ninjirtu habibti waluman ashaida tana boda zidaraga Ya khawtu yo. lagi hari mira ani ada kan deh gerajar tiga banyak kawatus punya kurkuri futa inde weh hay lubuna ma habati Koi angkani. hay baka sabrina ta kan dun fete tuda ajaiba kam ndi ala da zuni Khofli ko daun kita sih. wala ni kayak Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Falmata. Kami ni beita. Ha. Jalalti amala sabrina fi munira len wajina da. Murti mati ko ko dai si raw si galet ko boda. Aye. Am ni man no jalalti de sen tigare. O sotor beda ko jejana jante si galet hisabati. Ye akkana ma guddatti hasoina usagistak. Munira atu. ani murti yok tak lagi lagi Wait. lagi hakuan ya wah kaji tuh baca film itu ani saduran dura Dai kata kana kanni butu agar tu bodo. Agar tu bodo butu. na lagi yuk butak murti enyu falmata duran dur se mare nuti wacina nuti namni wacin duras kaisa dubbachu berbeda like kati Ana tuh bodo Ana itu bet. Sorry. kati sewani jennu Ana itu bet sabina. Million to mira khaisi mira bira khaisi yirti
yoo isin miira bira keessa jiraattellee yoo isin fakkeenyaaf itti wacanii tana dura muwaas jaalachuu turte amma murtii jaalachuu turte jettanii miliyoon waan biraa keessa galuu dandeessu waan hin jechaan ati si bira jirta ati murtii keessa jirtu kami galte miira waan hin fakkaannee beekanii deemee gaafadhu Muniira. ati miira si kami galte si bira jirtaan saati miira sii tormee kana feesbuuk irratti na tuure feesbuuk irratti okay haya ammati manguddummaa nama furuntaatu isa gabbuusi sirraa finna dubbii murtii guutu Qoy gabaabsa qoy muut godhadhu mee falmataan Abdurrahman kot dhagayana siima na dhaggeeffadha kutak gaafuma lama qofaan hangaatuu gaafadha isin biratti Hoy fikra gaafadhu okay na ayyamtanii hangaatu akkam jirta duraan dursee Facebook kanarratti akkana jaalatu ibsaa jirta ibstee khaleessa nama wajjin agarraan ufin ajjeesaa itti irra deddeebiin tara sadii waan akkasii posti goote viidiyoo illee waraabdee Abdurrahman kottu kan beeku tiktok kan akkamittiin si galcha dhagaye waan naan jette ifin ajjeesaa itti okay ani asumaan jirami hogguuta kala kalaagaa nyaachuufis boolemikaalti nanumaan dhufa bakka dalagaati bika lakkoofsa kiyya namni hin qabne amma dhugaan numa jira sabriina lakkoofsa kiyya hin qabu namni lakkoofsa kiyya hin qabne ni jira hin jiru so maal qabdi lakkoofsa kiyya fudhattee takkanaa bilbiltee jirti dhaggeeffadhu likitti mul'a lakkoofsa kiyya fudhattee naan bilbile hottumee siin galcha jee yeroo meeqaan itti yaadees daddabee dhagee lakkoofsa kiyya bilbiltee na gaafattee jirta jaalallee qabda yookaan immoo ansiin jaaladha jecha kanaa kana namni namatti nuu himataa migaa gana ijoollummaan qabdu ishiin guyyaan tokkoof silkii Dia bisa nagaafadhu fixannu. Olha. Bisa quusaa. Guyyaa tokko dhagee bilbila keetiin dhabii akka isiin hin jenne bilbilli qiyyaas jalaa ooluu jira. Abbaa keetii yoo gaafatte immoo sii kanaan walii gallee. Halloo? Nin dhagaa'ee si deebisa hayyee ani immoo kana waan hin godhunii fi ani akka ati jireenya mataa keetii qabduu ittiin beekaa. Dhaqoo hin fenne. Kazaa. Yoo jirtanii. Sila genya intala baadiyyaa ol baasi intala baadiyyaa sila jira. Baadiyyaa ol baasi jabannee hin dadhabee. Nama afurii ol hin fuudhu bakka kun. Buuti nama sagal fuutee mana. Hai maali duba yeroo meeqa nu galchee barsi? Bawa nama biraallee nu galchiisisan. Erga dhoka maali Suuzaan? Wayi nama biraatiin buusatta kan biraa buusee. Dhaggeeffadhu gaa waan dubbitti yeffinne lakkoofsa kiyya dhabdee naan bilbillee maaliif nan gaafatin nama jaalatan Facebook irratti itti himatan moo lafatti itti himatan dura Muniira. Yaa murti guuto waasii uume ati dubbiin teetu nurra turtee jirti hogguuta akkasi buute takkaasi qabata hogguuta akka buute takkaasi qabata suudii tana dhalaa maraatti osoo si jaalattuu duute meeqa keessaa natti himata rakkoo dadhabne jira takkuma nurraa fuudhi gattaa hime qalas intala mati waan jaalattaa nutti hime osoo hin fageessu. Nuti eessatti dadhabame. Mee wallahi gobillahi ji. Jaalala kijibaati jira qoya akkamii beektan dhugaan jaalataa akkamii jettan jaalatanii beektanii sirfaayi. Jaalanne oolee bullee beena okay dhugaan jaalataa kakaddu meema. Suzaan ol deebiin. Wallahi filata. Wallahi no modo. Bakka wallahi. Simalee baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Hangaatu. Simalee amma fiqirii gasaan jira qoomee buudee si dubbisaa qashti. Fiqiriin ne qabee amma gaafii tokko sin gaafadha. Gaafii tokko sin gaafadha. Ani amma gaafii nan barbaachisu jira yaa onnee xiyaan jaaladhe warri xiyaan gaafatu dhala isin hangaatu. Gaafii sin gaafadha. Gaafii si gaafatame deebiti gaa maal jechuu? Jaalachuun danda'an. Hin dandeessa garuu gaafii deebisuu qabda. Eeshi. Ati amma murtii nan jaaladha yoo jette sila ana na beeka maaliif bilbila isaa hin gaafanne? Oh bilbila isaa hin beeku. Akkati bilbila kiyya qabda miti. Bilbila kiyya qabda. Akkati bilbila isaa hin beekne wallahi. Akkati wal beekan illee hin beekne bakka. Ani amma wanti hin godheef karaa gabaabaadhaan bakka shooshaan gaartii miira kiyya ibsachuudha si galeemti. Kanaaf dammooti. Social media bilbila isaa yoo barbaadde argachuu ni dandeessa lakki bilbila isaa yoo barbaadde argachuu ni dandeessa yookaan messengeraan dubbisuu dandeessa yookaan asumaan tiktokiin boksii keessan dubbachuu dandeessa maaliif social media irra baate messengeraan dammo dhuguma lakki wudde lakki dhuguma yoo jaalatte
Dhaggeeffadhu miseensa follow waan naaf hin deebisneef inni namoota hedduu isaa barreessa waan ta'eef ittiin mul'atu sii galee miti. Kanaafi waan ani isaa barreesse hin agarre ta'a. Lakkii fakkeenyaaf ijoollee baay'ee biyya sana soqattee gaafachuu hin dandeessa. Qoy. Dhiyoo tana gaafa eebba kitaaba murtii mana adii joof boolee Mikaa'el keessatti addaraasha tokkotu wal geenye ture guyyaa tokko achi na agarteemi. Maaliif akkana jaallattu nimi? Achuma nama keessaa na yaamtee atleast taa'ee isa na harkachuu hin dandeenye jetteemi ammas karaa biraatiin hin siiduuf. Na agarte achitti dargaggoota hedduu ijoollee argee hedduu wal geenye achi jirra. Aboo dhalaan ni qaanfatti gaa. Dhalaan ni qaanfatte daarii. Facebook irratti hin qaanfattu. Aha Facebook irratti hin qaanfattu. Koomantii dila san hin qaanfattu. Mungkin hayyamtaa. Amanaa ol Hangaatu Mu'aaz beekta miti? Bilbila naa Mu'aaz ol qabda. darba. Bilbila Mu'aaz ni qabaasa hin qabu. Maaliif hin gaafanne bilbila Isi koi san hundaa mitiyyuu. Ishi amma akkam mee Oromoo akkam ta'eef na jettan ana kamiin ta'a. Maqaa kiyya yaamtee si Bakka ifin ajjeesan jeenan sin jaaladheetiin ifin ajjeesan jeen. Ifin ajjeesa malee. Ifin Siifillee ajjeesaa. kaan jedhan. Hayi. Muniiraan ol beekame. Irraa Xayyaaruma hortee akkuma beekame. Dhaggeeffadhu. Akkuma amma dubbii qubna garii haasofnaa. Amma murtii godhanii dubbii qubna garii haasofnaa. Micoon walaa jettee jirti. Muutirra kaaddoon gaatu. Micoon dhugaan si jaalattee jirti. Dhaggeeffadhu. Micoon intala bareedduu xiqqoo umriin siitillee ammallee kunoo intala teenye intala ni agarta gaa maal jeensi himaa waan irratti hin qabdu mucayyoon tuni atilleen dhiiraa afur rabbi sii faqqadee ammallee ganaa jaartii takka ganaa fuudhuu deemta sanuu ganaa manaan qabdu nuti ilmaan Oromoo si bira jirra obboleeyyan kee ilmaan adeerran keetiiti lama bakka takkatti aruuza sii goona yoo ta'e hayyamamaa taate eeshraayik akkanaan jaal lama bakka takkatti aruuza sii baasna guyyuma tokko akkam jetta. Bila jala gurtee nama biltuun. Ni dhageessanii? Amma ni dhageenya bakka takkatti aruuza siif goonaa jenne. Muniiraan na dhaga'uu jirtanii? Amma na dhaga'uu jirtanii? Ni dhageenya miseenjera sanfirraa cufi. Na dhaga'uu jirtanii? Cufee na dhageessanii mi? Hin dhaga'ame. Hin dhaga'ama. Fuudhi gaafoo jiran teeksistii daayirektiidha. Barreessifaa jira wayi numar filanna keenya. Haasirra ture kun obboleessa kiyyaaba kanarra guddaati gabbuu eessa? Waan isin jiru? Deebisi mee uuman gaafata. Itti fufi. Ol deebisii biraazarii kee. Isi amma ati tasgabbaa'imee hangaatu tasgabbaa'imee. Ani garuu hangaatuun bilbila murtii kan qabdu natti fakkaata. hin qabu si malee ati amma dhiisi gaaf qaba shaattaa inde kazi nagar wuci wadi jaallo bakka kalibbe inde onne kiyaan jaaladhe si galee miti yoon isaa garullee maaltu sulolchiise lollee funta Minisha maal wayyamar. Minisha jabeessa jaaladhe kan loltuu fire inde dhiisi gaa murtii kiyya siin jaaladha wannaati si habaasun jeeyoo sin jeeyoo warri TikTok kun hundi si jaalata maaliif bidiyoon si jaalatu maaliif lolan TikTok guutuun si jaalata kana jaalatu maaliif qabdu la warri TikTok guutuun akka ati isin fuune komentii barreessaa jiran maali rakkoon tuni hundi si jaalatan agartee mee munii raamas lolan gartee munii raabannaati wallahi namoota qara akkam fuune jechaa jiran maali garuu rakkoon murtiin hin fuudhuu jechaa jiran hin fuudhuu ay maaltu isaan aarsi amma murtii jaaladhe jechuun ana hunda nama aarsaa hanqananii akkam godhatini sii fuudha qoy maaliif hin fuudhu ani aduuree way oromoon tun bargaa sirkii dibannee maqaa dhooneemi
Inumatu ati inti munirani tun intala tagisan intala frankaloti ay akkamitti anduun qaba murtii dhabe inti Habibti edirri fuusis ne barbaachisaa ta'e nuti Eenyu fuusis? qaba. Si fuudha. Naaf fuudha. Si fuudha. Silkiin as jala jirtii jennee dubbanne Oromoon silkii as jala guurtee si bilbilti. Silkii firraa cufeetiin jira hin bilbilina. Hin bilbilina silkii daayivert godheetiin jira. Ifin chinkina as jala fudhattanii. Hay? Si malee? Oh, neetworkiin si qabachaa jira murti.